Waraanni bilisummaa Oromoo kibbabaa Oromiyaa dabalatee godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiru jabeessee itti fufuu ibsee jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti lola gaggeessaa jiru jabeessuun waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhataa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa gabaasa isaatiif banaan hubachiise. Haala kanaan gabaasichi akka jedhutti fulbaana 6/2022 waboon tarkaanfii waraanaa fudhachuun himamee jira. Tarkaanfilee naannichatti fudhataa jiruun waraana mootummaa hedduu ajjeesuuf meeshaa waraanaa hiikkachuu ibseera. Waboon kibba Oromiyaa keessa socho'uun itti fufuun tarkaanfii Ba'aa Shaggar aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Ooyituu keessatti fulbaana 4/2022 haleellaa gaggeesseen milkaa'us himee jira. Tarkaanfii kanaan mooraasaan maandheeffatanii turan guutummaatti barbadeessu meeshaa waraanaa gurguddaas dhuunfachuu gabaasanii jiru. Ittuma fufuun waboon zoonii kibba Konya Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa fulbaana 5/2022 aanaa Wadaraa mooraa waraana mootummaa Biltsiginnaa magaalaa aanichaa Wadaraa keessatti argamutti seenuun lola gaggeesseen injifannoo gonfachuusaa gabaasichi ibsee jira. Gabaasa guyyaa har'aa miidiyaa waboon dhimmatti ba'u arraanni akka gabaasetti waboon zoonii kibbaa Konya Gujii Lixaa Cibraan Gumaa Baastuu Laasuurroo aanaa Abbayyaa ganda Saariitii bakka addaa duree jedhamutti kaleessa fulbaana 7/2022 waraana mootummaa waliin lola gaggeesseen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu qabeenyaa waraana mootummaa dhuunfachuu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoo daran sochii fi ijaarimsa isaa jabeessaa jiraachuu kan agarsiisu miidiyaalee hawaasaa irratti waraabbiiwwan suur-sagalee yookiin viidiyooleen ba'aa jiran ni hubachiisu. Sochii waraanaa bakkoota hedduutti gaggeessaa jirus milkaa'inaan irra aanaa jiraachuu waboon maddeen odeeffannoo karaa adda addaa ifoomsuutti jiru. Humnoonni shororkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa aanaalee godina Horroo Guduruu Wallagga irratti weerara erga bananii bubbulee jira. Chibban ammoo bifa qindoomina qabuun duulli banan lubbuu namoota hedduu dabarsee jira. Anaamuruu magaalaa Agamsaatti lubbuun namoota darbeem 100 siqaa akka jirum jiraattonni himaa jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan daa'imman dubartoota fi manguddoota baqachuu hin dandeenyetu dhume jedhan. Reeffi namoota karaa bosonaa fi bakkeewwan garaa garaatii sassaabamuu eeranii warri hanga ammaa hin argamnelleen akka jiran dubbatanii jiru. Kanaanis lakkoobsi namoota lubbuun darbee dabalaa jiraachuu fi naannawa 100 gahuu himanii jiru. Haleellaa Anaamuruu magaalaa Agamsaatti aanee guyyoota muraasa booddee haleellaa biraa aanaa Horroo Bulluqitti shororkeessitoonni faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa raawwataniin immoo lakkoobsi namoota nagaa ajjeefamanii 40 caaluu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Jiraatan aanaa Horroo Bulluq nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhabne gaafate tokko namni karaa deemulleen ajjeefamee jiraachuu hime. Aanaa birarraa dhufanii miilan osoo deemaa jiranii ajjeefaman jedhama. Aanaa Jardagaa Jaarteem gandam Haboo jedhamtuttis haleellaa yeroo lama geggeeffamee namoonni ajjeefamanii qabeenyi yoo manca'u hawaasni sodaa nageenyaa hamaa keessa jiraachuu jiraattotaatu hime. Dabalataanis aanaalee biroo kanneen akka Abee Dongoroo fi Kiiramuu fa'aattis rakkoo wal fakkaatan mudachaa akka jiru ibsamee jira. Fixiinsa uummata nagaa irratti aanaalee godina Horroo Guduruutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoota faannootiin raawwatame kanaan gamatti uummanni kuma hedduun lakkaa'amuu qabeenyi isaa barbadaa'ee qe'ee isaarraa buqqa'ee jira. Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa komii irratti ka'een guyyoota 6 booddee namoonni Agamsatti ajjeefaman 60 caalaa akka ta'an hime. Isayyuu warra yakka uummata irratti dalagan irra harka qabuuf yaale. Qulqulloonni ajjeefamuu caalaa warri duguuggaa raawwatan maaliif akka gochicha akka raawwatan ibsuuf gabaasa isaatiin yaalee jechuun kubatama. Barsiisan seeraa Yuunivarsiitii Wallaggaa OMN'f yaada kennan Komishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa yeroo ajjechaa tolee isayyuu gochaa bakka tajaajilli bilbilaa fi intarneetiin jirretti raawwatame jedhame bariituu ibsa kenne. Gaafa Agamsaa ibsa kennu fedhii dhabeem dhiibbaa uummataan guyyaa 6 booddee kennee jedhan. Agamsa tajaajilli bilbilaa akka jiru eeranii odeeffannoo fi ragaa qabatamaa argachuun hin ulfaatu ture jedhan otoo komishinichi fedhii qabaate. Isuma gabaasa guyyaa 6 booddee baasanis haqa warra duguugamee
dubbachuu caalaa maaliif akka duguggichi raawwatame ibsuu irratti xiyyeeffate jechuun qeeqan. Kana malees uummanni kan ajjeechicha raawwate faannoodha otoo jechaa jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa garuu garee kanayyuu maqaa dhahuu hin barbaanne jedhan. Gaafa toleetti ajjeecha raawwatame otoo odeeffannoo wayituu hin jiraatin waraana bilisummaa Oromootu raawwate jechuun koomishinichi bariituu ibsuu eeruun kana gamsaas warra ajjeecha raawwate maqaa dhahuu dhiisee akka waan waboon uummata leellabsaa xiletti mul'isuuf yaalee jedhan. Koomishinichi carraa argate maraan mootummaa faana dhahuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf hojjechuunsaa akeeka dhaabbatichaa akka agarsiisu barsiisan seeraa kun himan. Mootummaan federaalaas ta'e kan Oromiyaa duguggaa horroo guduruu Wallaggaatti raawwatamaa jiru ilaalchisuun hanga ammaatti waan jedhan hin qaban. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataatti loltoonni mootummaa dubartii ulfaa gudeedanii lubbuu dabarsuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan ganda Somboo Cittoo keessatti dubartii ulfa ji'a 7 dabareen itti dabranii gudeedanii jirani. Haati ulfaa kun hubaatii irra ga'een hospitaala osoo hin gahin lubbuun dabru jiraattonni himaniiti jiru. Gandoota baay'ee keessatti dubartoonni nagaan bahanii manatti nagaan deebi'u hin danda'anii jirani. Kana malees waraanni mootummaa uummata garmalee dararaa akka jiru eeranii manaa ba'anii nagaan galuun ulfaataa ta'ee jira jechuun komatu. Tibbana gabaa ayyaanaa ta'ullee torbaan kana guutuu uummanni gabaa bahee bitee akka hin gurgurree waraanni mootummaa reebichaan uummata gabaa irraa dachaasaa jira jedhani maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoork kan aanaa Ilfata. Deema waraana bilisummaa Oromoo biratti bitaa gurguradhaa jechuun hawaasa dararaa akka jiran himani. Rakkoon kun keessumaa gandoota gammoojjii akka Dirree Bareedaa, Ittisaa, Somboo Cittuu fi Hamballaa Gudeettii keessatti hammaatee akka jiruu fi hawaasni gandoota kanneenii jalqaba torbee kanarraa kaasee gabaarraa citee akka jiru himaniiti jiru. Gabaa qofa osoo hin taane mana baaburaallee deemnee midhaan daaksifachuu dhorkamaa jirraa jedhani. Maatiin baay'een beeyladoota gabaa geeffatanii saamamanii deebi'aa jiraachuus ni dubbatani. Baankiin biyyoolessi Itoophiyaa bittaaf gurgurtaa qarshii biyyala jechuun foreign currency transaction Itoophiyaa keessatti akka raawwatamna jaji dabarsi jedhani. Dinagdee biyyattii keessuma dame waan akka baankiitiif telekoomii investoroota biyyalaatiif dhuunfaatiif bana godhu qabeeksi sirni biltsiginnaa daddabarsa maallaq biyyalaas duraanuu rakkisaterra qoqobbii dabalata kaa'uun isa yaaddoomte jirti. Biyyoottan Afrikaa muraas maallaq warra ala kanneen akka doolaraa, paawundii fi yuuroo keessa qabachuun akka yakkaatti ilaalamte keessa Finfinneen fiixee turte. Waraana hongeef aleella dippiloomaasiitiin jabdu miidhamuun isii ka dubbatan biyyatti Abiy Ahmad turte. Rakkoolee akka qaala'insi jireenyaa, daballi bobaatiif hojii alta warshaaleef industirii rakka biyyattiin qarre diigumsar dhaqqab ogeeyyiin diinagdeef deddeebiirraa. USA Foreign Agricultural Service gabaas bittottees baaseen qaala'insi jireenya Itoophiyaa ji'a majjii keessa harka 34 tuqashaan gurraan dhalatti immoo 33 tuqajaa jijjiiramullee daballi midhaan nyaata parsantii 39.9 irra gara 41.9 guddachuu siirra kay Itoophiyaa rakkoo jajjabdu waggootaaf ilaan argiten beenneef saaxilamti jechuun watwaa. Mootummaan biyya harka qabuuf paartiin isa badhaadhin Itoophiyaa milkeessuuf alkaniif guyyoo hojjechuu jireegi jedhe waggaan Afriistuu irratti argama. Sababa waraan kaabaatiif kutaalee biyyattii akka keessa godhamuu jiruun diinagdeen isii aal yaaddessa irratti argamti biyyatti tun. Amma lamiileen isii kabiyyalarra dhufan kamu ji'oottan sadiif biyyatti kee turtaanaan qarshii isaanii herrega qusannaa harkaa'uu qaban jechuun ajaj dabarsiiti. Hammaleelle maallaqee ala kalamiin Itoophiyaa biyyalaatti dhufu yookaan dhufti qabachuuf eeyyamamuuf doolar 1,000 irra gar 4,000 tol guddachuusaa dubbatama. Kanaaf immoo sababi biyyattiin hanqinni beesse ala hammaataaf jajjaba kee jirtii yaadxiin xaltoot diinagdeetii jedhe. Armaan dur lamiin biyyala tokko doolar 3,000 ol qabate biyyatti seenuun hin eeyyamamuuf ture. Qarshii kanoli qabate seene jennaan beeksisuutti jiraata. Ta'uu baannaan naannoo buufata dirree xiyyaara irra jalqabe saamama. Ammaan tan immoo hanqinni doolara biyyatti rakkoo jajjabduuf saaxila waan jiruuf namni paaspoortii biyya biraa qabu doolar 10,000 baatee Itoophiyaa seenuu akka danda'e eeyyamameef jedhe.
Koomishiniin dhimma baqattootaa UNHCR dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsa biyyoota Afrikaatiin namoonni hedduun nageenyaa fi gargaarsa namoomaa barbaaduuf akka baqatan dirqisiisaa waan jiruuf rakkoo buqqeensa gaanfa Afrikaaf naannawa Sahel keessatti hammaataa dhufee jira jedhe. Jijjiiramni qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa dhufe dhiibbaa hamaa qaqqabsiisaa jiraachuu kan eere koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa bakkeewwan hedduutti sababa waqtiin roobaa afur walitti aanee darbeef namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi galii gahaa dhabuun rakkataa jiraachuu ibse.